Harka fuune akkam jirtu daawwattoota Margaa show imala gootaa. Oromoon gaafa mammaaku ilma abbaa fakkaaturra ilma bara fakkaatutu caalaa jedhee mammaaka. Har'a teenyee yoo ilaallu dhugumaan ilmi kan abbaa fakkaatu caalaa kan bara fakkaatutu addunyaa kana bitas gurguras. Bituufis gurguruufis humna guddaa kan qabu ilma bara fakkaatu jechuun hin danda'ama. Kanaaf Oromoon dursee raageera. Imala gootaa keenya har'aatiin waa'ee ilma abbaa fakkaatuu fi ilma bara fakkaatu kaafnee haasofna. Keessummaan keenya har'aa Margaa show imala gootaatiin Injiinar Isaayyaas Camadaati. Nu faana bu'aa. Ayyee guddaa galatoome Injiinar. Ulfaadhu Margaa. Mee amma akka Oromoon mammaaku waa mammaaknee kaanee ilma abbaa fakkaatu moo ilma bara fakkaatu kamtu caala jedhanii dubbatanii anis kaaseera siif kamtu caala? Ilma magaafii ulfaataadha. Katti dubbattu si dhibaa garuu ilma abbaa fakkaatu yoo jenne fakkeenyaaf abbaan na dhalchee jira. Abbaan koo guutuu miti. Dogoggora garaagaraa hojjechuu danda'a. Kanaafiyyuu Oromoon maal jedhaa? Ilma abbaa kee caalu ta'ii jedha jechaadha Oromoon. Kanaafuu abbaa koo kanan fakkaadhu hojii gaarii abbaan koo hojjete irraa fudhee hojii gaarii san gaafan dabarsu hojii gaarii abbaan koo hojjete sana hojjedheen abbaa koo fakkaadha. Abbaa koo fakkaachuu kanan dhabu immoo dogoggora abbaan koo hojjete san sirreessee akka dhalootaaf ta'utti waan gaarii dogoggora abbaa koo sana abbaan koo dogoggora akkasii hojjeteera. Dhaloonni dhufuuf ani immoo dogoggora abbaa koo kanarraa sirrannee deebinee hojii gaarii kanaan bakka buusuu qabna kan jedhu hojjedhee gara fuulduraatti kan darbudha jechaadha. Taansinee ilma bara fakkaatu. Barris waan lama of keessaa qaba. Waan gaarii of keessaa qaba. Waan hamaa of keessaa qaba. So bara fakkaachuun akkuma jirutti ta'ee baricha keessa waan gaarii jiru sana keessa isa bara sana keessa wanta gaarii jiru sana fakkaachuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu ilma abbaa fakkaatus ta'uu qabna. Ilma bara fakkaatus ta'uu qabna. Garuu lamman keessattuu waan gaarii hojjechuu fi waan gaarii dhalootaan geessisuu kan jedhu. Guddaa galatoo. Injiinar Isaayyaas Camadaa eenyu? Injiinara jedheera. Muummee kamii maal baratte achirraa kaana? Okay, so ani Isaayyaas Camadaati. Kanan dhaladhe Oromiyaadha. Ani ilma Oromooti. Guyyaa tokko ani ilma Oromooti lakkisaa na dhiisaa jedhe jechuudha. Kun seenaa guddaa qaba. Kanumaa hin darba. So kanan baradhe ogummaa teekinooloojii injiinaringii, elektirikaal injiinaringii baradhe. Jijjigaa yuunivarsiitiin baradhe jechuudha. Waggoota 5. Waggoota 5 Jijjigaa ture. Akkasuma aadaa uummata keenya uummata bahaa Oromiyaa kanallee sirriitti nan beeka jechaadha. So itti aansee barnoota sooftiweerii kan full stack website development yookaan mern stack jedhamu Ameerikaatti kanan baradhe online jechuudha. Kanaaf ogummaa lama qabaa jechuudha. Electrical engineer plus software engineer. So yemmuun waa'ee koo kana ibsadhu ani Isaayyaas Camadaa kun ani nan kadhadha Waaqayyoon. I pray. And I am a network engineer. I am software developer and a tech advocate and I use AI. Waan kana jechaadha. Namni kadhatuu fi namni daldalu nyaatu hin badu waan ta'eef nitti aanu teekinooloojii keessatti immoo yeroo har'aa kana addunyaa teekinooloojii kanatti immoo uummata keenyaaf waan ta'u beeksisuu waan addunyaan fidee dhufe kana keessumaa bara fakkaachuu kan jedhu kanatti kaafte kana keessa humnoota addunyaa kana sochoosaa jiran humnoota addunyaa kana diraayiv gochaa jiran keessumaa gama artificial intelligenceedhaan gaafa dhuftu bu'aawwan teekinooloojiin fidee dhufe kanatti fayyadamuu akka qabnuuf I use AI
jedha jechuudha. So kana ogummaa koo kanaan waggoota 9 walakkaa oliif kaampaanii guddaa biyyi kun qabu kana keessatti hojjedhee jira. Itti aansee kaampaanii ogummaan teekinooloojii ani sooftiweerii baradheen immoo dhaabbata startup kaampaanii kan amma yeroo ammaa kan mootummaan naannoo Oromiyaa dhaweessummaa jechuudhaan moggaasee inisheetivii kana hojiirra oolchaa jiru waggoota 3 dura hundeessinee dhaabbata waataa teekinooloojii jedhamuun gara uummanni keenya gara addunyaa teekinooloojiitti dhufee bu'aa addunyaan fide keessaa gara gaariitti jijjiirratee akka inni bu'aa isaa dinagdee isaaf barnoota isaaf siyaasa isaaf oolchatu irratti hojjechuu irratti argamna jechuudha. Baay'ee gaarii. Waataan maqaan isaan bareeda. Maalinni? Waataa dhaabbata moosaajii kan kee kanatu hundeessite natti fakkaata. Dhaabbata teekinooloojiiti. Dhaabbata teekinooloojiiti. Ilma abbaa fakkaatu kan jette tasii deebi'a jecha. So waataan qubeewwan 6 of keessaa qabu. Waadha. Jettee gaafa haal lamatti aanee dhufa. Taadha achi immoo haal lamatti aanee dhufa jechuudha. Qubeewwan 6 kuni gootota Oromoo 6 bakka bu'u. Eenyu fa'a? Tokkoffaan Waaqoo Guutuuti. Waaqoo Guutuun gooticha baddaa Baaleeti. So seenaa Waaqoo Guutuu ani si caalaa hin beeku sirriitti beekta. Jechoota inni haasa'u himoota inni haasa'u sirriitti beekta. Sanas ta'e kana garuu waan Waaqoo Guutuuti jechuudha. Jeneraal Waaqoo Guutuu, Birgaadeer Jeneraal Waaqoo Guutuu. Ni lammaffaan Abishee Garbaati. You know about Abishee Garbaa maal akka gaafa goddaa kokor. Sansiifan isa. Taansee aanni sadaffaan Alii Birraati. You know Alii Birraa. Jennee kaana. Huge artist. Yeah. Legend. Baa jennee kaana. Kanumaan baranna. Afaanuma keenyaan. Katabnee dubbifna. Today waataa jennee kaana. Kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan. Technology baranna. So we are a blueprint of our legends. Okay. Ittaansee taarra geenye. Taaddasaa Birruuti. Jeneraalicha biraa. Taaddasaa Birruu seenaa isaa na caalaa garbachuuf seenaa siifaniisa. Because kanaaf Taaddasaa Birruu uummata keenyaan baradhaa. Sabi baratee mirga isaaf falmataa. By today abbaa keenya fakkaanna waan agalee abbaa keenya fakkaanna waan ta'eef by today afaan Taaddasaa Birruu taane we are a blueprint of Taaddasaa Birruu but kan nuni baradhaa jennu uummata keenyaan irraa technology because qubee baranneera. Inni yoo sana qubee jedhee milkoofne kaayyoon isaa galma ga'e. Because amma immoo afaan Oromoon sadarkaa PhD'tti baratameera. So kanaaf yaa wanni hin qabnu. Afaan saayinsii fi teekinooloojii ta'eera. Har'a garuu teekinooloojiitti humni nu seensisu, riqichi nu seensisee afaan keenyaan, aadaa keenyaan, afaan keenyaan teekinooloojii barannee aadaa keenya, afaan keenya, dinagdee keenya akka guddifannuu fi qabsaawaan koottaa teekinooloojii baradhaa jedhu nu barbaachisaa jiru. So a blueprint of Taaddasaa Birruuti. Inni itti aanu Asteer Gannoo. Bifa biraa. Hirmaannaan shamarranii, hirmaannaan dubartootaa waraana Adwaa keessatti iddoo guddaa qaba. Artii keessatti iddoo guddaa qaba. Teekinooloojii keessatti illee iddoo guddaa qabaachuu qaba jechuudha. Qabaachuu qaba. Nu hafa. Qabaachuu qaba. So Asteer Gannoo yoo seenaa ishee fudhattee kitaaba yeroo jalqabaa afaan Oromoodhaan kan maxxanse dubartoota keessaa ishee ta'uu isaadha kanan dubbise. She is a Christian. Peenteedha. Onesimoos Nasib wajjin wangeela gara afaan Oromootti hiikuu keessatti illee gahee guddaa kan taphattee jechuudha. So Asteer Gannoo jechaadha. The last one Abdiisaa Aagaa. Dr. Abiy paarlaamaa yeroo darbee irratti Abdiisaan Aagaa biyyaa
qofuma isaa biyya. Because seenaan inni hojjete gaafa dubbisu ani baay'ee dee namni har'aayyuu waan kanarra deebi'ee hojjechuu danda'a laata jabina amma kanaa qabaayi si jechisiisa jechuudha. Gaafiidha. Asii baatee Xaaliyaanitti hidhamtee akkaataa inni itti mana warra diinaa sana cabsee bahee Sisiilii. Bilisummaa biyya kanaa keessatti hirmaatetu naannoo ajaa'iba jechuudha. Yommuu ilaaltu waataan kana fakkaata. Amman danda'u golee Oromiyaa irraa gootota kana walitti qabuu yaadeera. Warri hafanis jiru kana qofaa miti. Garuu ani amma beekumsa koo amman xiqqoo beeku waan kanan godhe namni na caalu immoo waan Oromoon qabu kana teknooloojiidhaan deeggaree itti fufuu ni danda'a jechuudha. Siif teknooloojiin maali? Ani jalqaba irratti kan inni toon singalateeffatiin hin darbine maqaan abbaa ibsa. Abbaa hima. Maqaan immoo abbaa baafata. Waataan ani gaafan akkanumatti ilaalu callum jedhee waan waa bocame wayii natti fakkaata. Garuu waan inni baatu gaafa ilaalte immoo ilma abbaa fakkaatu, ilma boru imaanaa abbaa baatu sana ta'uudhaaf tattaaffii dhaloonni kun argisiisaa jiru keessaa tokko. Ati immoo nama tokko waan ta'eef kun waan guddaadha. Maqaan nama ibsa waan ta'eef maqaa ofirratti xiyyeeffachuun baay'ee waan ajaa'ibaati. Siif teknooloojiin. Teknooloojiin anaaf dhimma jiraachuu ilma namaa murteessu irraa ga'eera anaaf. Hiika isaa gaafan akkasitti fudhu. No technology, no life jechuu dandeenya jechuudha. Kana immoo ragaa gurguddaadhaan mirkaneessuun ni danda'ama. Itoo haasaatti kaanee guyyaan baay'ee nu ga'u jechuudha. Kanaaf gabaabumatti teknooloojiin anaaf dhimma jiraachuu ilma namaan jedhe ilma namaa Oromoo, Sakaan, Itoophiyaa, Keeniyaa, Afrikaa, Eeshiyaa tuun taane just the human being. Kanaaf teknooloojiin dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu ilma namaa kan murteessudha jechuudha. Nama bal'inaan itti adeemnee haasofna. Fakkeenyaaf amma addunyaan kun boqonnaadhaan kaaniitu dhaloota lafa kaan. Fakkeenyaaf Ameerikaan dhaloota ishii naannoo bara 1950moota keessa jiran the greatest generation jechuudhaan kaawwatti. Dhaloota jabaa hirree Ameerikaa kana baasise. Gama teknooloojiitiinis yoo fudhannee ilaalle dhaloota bara 1995 hanga 2010 dhaloota teknooloojii. 2013 irraa qabanii immoo amma jirru kanatti immoo dhaloota alfaa. Ati dhaloota kanneen akkamitti ilaalta? Maal hubatta? Tuun kana siin ibsin gara dhaloota teknooloojii tansii deebi'a. Eessaa ka'e kan jedhu jechaadha. Teknooloojiin. Asirratti namoonni seenaa qorannoo akka isaan taasisan nan barbaada. Sumaan daawwattoota keenyaaf ergaa dabarsu qorattoota seenaa, qorattoota sektira garaa garaa irratti hojjetanii fi dhimma teknooloojiif, dhimma dhaloota teknooloojii fi dhimma addunyaa kanarratti akka isaan qorannoo taasisan. Because isaan inni fayyadachaadha. Har'a yeroo irraa kana riisarchii gurguddaan teknooloojii beesdi ta'ee gaggeeffamaa jira. Teknooloojiin sektira inni keessa seenee hojiirra oolle hin jiru tokkoyyuu. Kanaafiyyuu qorannoo bal'aa haasaan haasa'u kanarraa qorannoo bal'aa akka isaan godhatan waamichaan dhiyeessaaf. Itti aansee dhimmumti teknooloojii bara 1760 ka'eeti kan inni gara addunyaa kanaatti dhufe jechaadha yookaan kan inni dhalate jechaadha. Yericha isa dura ilmi namaa jiruuf jireenya guyyaa isaa kanaa gaggeeffachuudhaa fi karaa uumamaa ta'een biqiloota irraa ija funaannachuudhaan jireenya guyyuu isaa gaggeeffata. Bineensota bosonaa kana adamsuudhaan jireenya guyyuu isaa gaggeeffata. Just seenaa keessatti maal jenneerra the primitive activity jennee isa baranne jechuudha. Isarraatii gara waa ta'e tokko hojjechuu ilmi namaa kun ni yaada miti human being homo sapiens jennaa jennechaa ni yaada jechuudha. Dandeettii yaadugaa waan qabuuf waa haaraa itti tokko uumuu. Bara sana maaltu uumamee maashin wanta jedhamu dhufe. Maashiniin kuni akkaataa hojii ilma namaa sanaa jijjiirte. Hojii namni kaleessa harka isaatiin hojjetu
Ay jedhee wanta akka maashinii wayiidhaanii hojii sana hojjechuu eegale jechaadha. Mee harka namaarraa gara wayiitti. Gara wayiitti. Gara namni waa ajajuutti. Waa ajajuu wayii. Ishee immoo maal jedhanii waamanii? The machine jedhanii. The machine. The machine that replaces human being. The machine that support human being. The machine that minimize labor force. Yooma isin jedhe bara 1760. Waggaa duubatti deebinee gaafa ilaallu waggaa 266 har'aa jechuudha. Jaarraa lamaaf walakkaa ol jechuudha. Dhaloonni teekinooloojii achirraa ka'ee jira. Biyyoota Awurooppaa kana keessatti kan inni jalqabee kalaqiin jechaadha. Akka seenaatti civilization kan eegale biyya Afrikaa keessattidha kan jedhamu. Garuu gama teekinooloojiitiin gaafa fudhannu the birth of machines is in Europe. So kanaaf dhalachuu teekinooloojii dhaloota teekinooloojii irraa ka'ee maaltu immoo uumama sitti fakkaate amma namni tokko maashinii tokko irra hojjechuuf maaltu isa barbaachisa? Ogummaa ittiin maashinii kanarra hojjetu isa barbaachisa. Ogummaa kana argachuuf immoo eessa deemee argachuu qaba? Mana barumsaa ta'e tokko deemee argachuu qaba. The birth of mana barumsaa dhaloonni mana barumsaa iyyuu eessaati egaa? Iddoo dhaloota teekinooloojii kanaati jechuudha. Kanaaf barri kun egaa barri 1760 hanga 1840 almost more than 80 years waggaa 80 oliif bara dhaloota teekinooloojii tokkoffaa yookaan immoo industirii 1.0 kan jedhamudha jechuudha. Achirraa ka'ee industirii 2, industirii 3, industirii 4.5, industirii 5.0 kan jedhu industirii 2 upgrade ta'ee industirii 1 bakka bu'aa deeme, industirii 3 industirii 2 bakka bu'aa deeme jedhee industirii 4 irra ga'ee yookaan immoo fourth industrial revolution isa jennu jechaadha achirra ga'ee yeroo har'aa kana addunyaan the fifth industrial revolution yookaan immoo bara addunyaa teekinooloojii isa shanaffaa yookaan industirii 5.0 dhaloota teekinooloojii isa shanaffaa jennee lafa kaa'uu dandeenya. Industirii 5.0 geessee jirti jechuudha. Kanaaf gaaffiin ati naa kaaftee bara 1995 hanga bara 2010 kan jettee achirratti even carraa kanaan dhimma Elon Musk yookaan dureessa addunyaa kanaan sii kaasa. So carraa barnoota maastersii barachuudhaaf Kaalifoorniyaa Yuunivarsiitii kan jiru Stanford Yuunivarsiitii deema Elon Musk jechaadha. So gaafa sochii Kaalifoorniyaa keessaa ilaalu Ameerikaan sochii guddaa keessa jirti. Sochii biizinesii, sochii industrializationii kan sochii teekinooloojii kanaan waa furuu keessa jirti jechuudha. Elon Musk isa barnoota maastersii barachuuf yuunivarsiitii sana seenuu isa dhiisee gara biizinesiitti gale jechuudha. So the rise of industrial revolution for 0.0 is just starts from 1995 in America jechuudha. So hamma bara 2010tti immoo ispaan godha wanti kun. Waggaa meeqa gaafa ilaaltu waggaa 5 waggaa 6. Achi keessatti Facebookii dhalate Meta Ameerikaa keessaa fudhatte. Kaampaaniiwwan kanneen akka Microsoftiitu emerge godhe. Kaampaaniiwwan kanneen akka Amazon. Amazon is the biggest market. Walmart. Kaampaanionni Elon Musk immoo har'a kaampaanota 10 kan inni of keessaa matee doolaara biliyoona 839 addunyaa kana kan inni hoogganaa jiru. The richest person in the world. So bara sana software Zip2 jedhamtu hojjete. Next to that PayPal. PayPal, the online payment system kan hojjete Elon Musk. Then say SpaceX. SpaceX means just the companies that run equal to NASA. NASA kan hojjetu. Tesla, the vehicle transportation kan oomishu konkolaataawwan kana. Walumaa gala kaampaaniiwwan 10x Twitter duraa kan of keessaa qabatee jiru. Namni tokko kaampaanii 10 of keessaa qabatee kan amma addunyaan kun qabeenya guddaadhaan socho'aa jirtu irra caalansa Ameerikaa ta'e bara 1995 hanga baroota 2010tti jijjiirama guddaa dhufanidha jechuudha. Hundi isaayyuu immoo teekinooloojii irratti kan hundaa'e. Teekinooloojii based. Yoo ilaalte amma the richest person in the world jettee listii isaanii gaafa kaasu hanga 10 teekinooloojii based. Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos listii isaa siifidha. Sii gadee. Percentiin 80-90 ol they are in located in America.
The richest companies in the world yoo ta'e number 1, 2 amma 50 today tech based Google, Meta, YouTube, Tesla, Apple, Microsoft, and so on, Amazon, Alibaba. Tech based warra ta'anidha. Top warri ta'anii amma addunyaa kana lead gochaa jirani, sochoosaa jirani. The companies using technology to run their daily activities. So technology fayyadamuun ittiin hojjechuun no option. It is must. Filannoo ton taane dirqama. Waa'ee dhayeessummaa. So waa'ee startup bittu. Yeah. Egaan kun kabajamtoonni daawwattoonni keenya akkasumas uummanni keenya uummanni Oromoo kan sirriitti dhaggeeffachuuf beekuu qabudha. Startup jechuun kan dhaweessummaa jedhamu afaan Oromoodhaan jechuudha. Maqaaraa. Yeah. Mawaataa is startup company. You can call it dhaabbata dhaweessummaa jechuu dandeenya jechuudha. So startup fi mul'anni ofii wal qabata. You have a vision. You want to succeed your vision, but you need to have a tool to drive your vision to the way to success. Tool jechuun immoo teknooloojiidha. Yeroo irraa kanatti mul'ata nan qaba. Mul'anni koo akka addunyaa irratti beekamu gochuu fi teknooloojiin immoo asiin jira. So I need to use the technology to boost my startup to be a successful company. So startupin akka seera biyyi kun startup proclamation 1396 muraa 2025 mirkanaa'etti hiikee jira. Hiikee jira jechuudha. Isuma general akkuma addunyaan hiiktetti hiikee jechuudha. Startup jechuun qaamota yookaan namoota teknooloojii fayyadamuudhaan biizinesii guyyaa guyyaa isaanii adeemsisanidha. Startup jechuun garuu gara jalqabaati. An introduction to digital competition. So yeroo kana yeroo startup ta'u amma Elon Musk dhaabbanni startup isaa jalqabaa ziibtuu ture. Ziibtuu irratti baay'ee rakkate. For 4 years. Bara 1995 hanga bara waggaa 5 irratti da'e. 1999tti dhimmi startup isaa fi dhimmi dhuunfaa isaa gargar hin baane. Baay'ee rakkate. Mul'ata qaba. Kan inni yuunivarsiitii keessaa ba'ee dhaabbata akkasii hundeesse. Appaartaamaa tokkitti kilaasii tokko qabdu kireeffatee kan inni hojiitti seenee waa tokko furuufi. There is a problem, also there is a solution. Mul'ata jechuun rakkoo tokkoo fi furmaata fiduudha. Startup jechuunis akkasuma. Garuu immoo rakkoo argite kun maali? Rakkoo sanaa furmaati maali? Itti aansee rakkoon furame kun immoo gadi gara gabaatti yoo ba'e immoo maal buusuu danda'a? Kan jedhuun amma Elon Musk software ziibtuu jedhamtu waggoota 4 gidduutti waggoota 4f erga hojjetee booddee gara gabaatti gaafa baasu mootummaan Ameerikaa startup software kan furmaata guddaa waan fidduu fi $300 miliyoona 307 irraa bitate. Startup isaa milkooftee jechuudha. Daansee wantoota itti aanan kan inni hojjete jechuudha. So startup walumaa gala hiikisaa dhaabbata biizinesii ta'e yookaan kaampaanii ta'uuf deemu ta'e garuu immoo teknooloojii beesdii warra ta'an. Yeroo har'aa kana teknooloojii fayyadamuu dhiisuun gaaffii keessa nu hin galchu itti fayyadamuu qabnaadha. Startup jechuun immoo dhaabbileewwan deeggarsa barbaadan garuu immoo yoo gara addunyaatti bahan yoo gara fuulduraatti dhufan bu'aa buusuu danda'anidha. So kana jechuudha gara startupitti dhufuuf amma startup enneerra hiika startup keenyeerra kaampaanii lafaa dhufaadha guddachaa dhufuudha. Meetaan Google, YouTube, Microsoft jalqabumarraa ka'anii startup gabaa keessa galaa dhufanii guddatanii addunyaa irratti beekaman. Biyya keenya keessattis shaakalli akkasii jalqabee jira.
startup company, startup business, startup competition baay'eedha. So kanaaf gara startup kanaatti dhufuuf immoo maaltu isa barbaachisa dhaloota kanaa gaafa jennee ilaallu teknooloojiidha. Teknooloojii kana immoo eessaa akkamitti argata kan jedhamu teknooloojii barachuu fi ittiin hojjechuudha jechuudha. Baay'ee gaarii. Kan biraa artificial intelligence kun AI jechuun kalaqa namaati. Hubannoo nam-tolchee. Namatti tolchee jechuudha wanticha. Artificial intelligence. Kanaafiyyuu AI namaa ol ta'ee kophaa isaa of danda'ee gonkumaa addunyaa kanarra jiraachuu hin danda'u. Namatu control godha. Garuu immoo namatti immoo deebi'ee immoo addunyaa controlii godha jechuudha. Garuu yaada namoota baay'eetu walitti dhufee intelligent kan ta'e kan akka namaatti yaaduu danda'u tokkotu waan nama fakkaatu tokko garuu immoo hamma namaa olitti hojjeta waan nama hin taane hojii ilmi namaa hojjetu gararraa hojjechuu kan danda'u kalaqa dhufedha. AI gaafa jennu jechaadha. AI kun seektara inni keessa galee hin hojjenne hin jiru. Keessa galee hin hojjenne seektara fayyaa yoo ta'e, seektara qonnaa yoo ta'e, seektara barnootaa yoo jette, even seektara teknooloojii keessa yoo jette, amma teknooloojiin seektara hedduu qaba. Teknooloojii sana sirreessuudhaaf AI'n baay'ee murteessaadha jechuudha. AI sadarkaa kamirra ga'eera jettee yoo kan gaaffii ta'u ta'e akka namaa ta'ee bakka namaa bu'ee just waanuma namni hojjetu tokko isa gararraatti meeshaa hojjechuu danda'u yookaan immoo roobootii hojjechuu danda'u jechuudha. Kana jechuun hojiin mana keessaa tokko jira. Hojii mana keessaa yaadaan qabe ganama gaafa kaatu ciree kee qopheeffattaa. Taansitee gara hojii kee deemtaa. Taansitee konkolaataa kee qabattee gara hojii kee hin deemtaa jechuudha. The same robot. Ganama ka'ee oddoo ciree qopheeffachuun si barbaachisa ta'e ciree kee kan si dhiyeessu. Meeshaa mana keessaa kan si sirreessuu danda'u waan ati ajajje hundumaa hojjechuu kan danda'u teknooloojii dhufee gita namaa ta'ee bakka namaa kana dhiibaa jirudha jechuudha. Iddoo iddootti immoo namayyuu caalee. Fakkeenyaaf amma martial art show kan jedhamu kan biyya Chaayinaa keessatti agarsiifamee jira dhiyoo martial art show. Magaalaa siin beeku Jaakii Jaan beektee yoo ta'e beeku namicha baay'ee artiidhaan beekama martial artiidha Jaakii Jaan bakka inni jirutti agarsiisu ijoolleen show kana jecha so agarsiisa ijoolleen martial artii kana agarsiisanii fakkeenyaaf ijoollee 10tu jira yoo ta'e agarsiisa kanaaf the same roobootii 10tu jira wal faana jecha wal gargaaranii inni kun uleettiin mucaan inni namni sun irra utaalu qabaaf yoo ta'e kan qabuuf eenyudha roobootii kana qabaaf. Roobootii kana qabaaf yuutuubii irra galtee ilaaluu dandeessa. Waan tokko utuu saffisisaa ijoollee kana biraa hin hafiin saffisaan ijoollee kana biraa hin hafiin qixuma ijoollee sanaa gaafa isaan agarsiisanii isteejii irraa bu'antu mul'achaa ture jechuudha. Kanaaf miidiyaaleen gabaasni hin turre. Agarsiisa garaagaraa keessatti roobootiitu hirmaate jechuudha. Biyya Chaayinaa keessatti. AI gara nageenya addunyaa tasgabbeessuu fi dhimma waraanaa keessatti hirmaachuu immoo gaafa siibsu yeroo as mootummaa Ameerikaa pirezidaantiin Doonaald Tiraamp Venezuelaa konkuweer godheera yookaan immoo qabatee Greenland mootii biyya sanaa Nikolaa Maariroos fudhatee biyya isaatti to'annoo jala oolchee jira Nikolaa Maariroos jechuudha. So utuu eegduun Nikolaa Maariroo masaraa mootummaa marsanii isa eegaa jiranii isaan Floriidaa taa'anii humni mootummaa Ameerikaa Delta Force kan jedhamu kan diroonii 150 magaalaa Caracas irra marsaniitu
Utuu eegdonni kun jiranii humna teekinooloojii fayyadamuudhaan fageenyarraa humna teekinooloojii fi humna AI kana fayyadamuudhaan mootii sana fudhatanii biyya isaaniitti galata. Ammoo yeroo ammaa kana immoo waraanni Iraan, Israa'el, Ameerikaa gaggeeffamaa jiru jira. Ayatollah hojii gaggeessaa olaanaa Iraan akkanitti du'ee meeshaan teekinooloojii fayyadamuudhaan bakka inni jirutti yeroo isaan isa ajjeesanii addunyaan gabaasaa jirtu jechaadha. Kanaaf iyyuu sadarkaan AI irra gaheeru kun kana. Gara ilma namaatti immoo gaafa industirii 5.0 jennu. Industirii 5.0 hiikasaa gaafa as fudhannu maal EU European Union kan industirii 5.0 kana waggaa 6 dura seera isaas akkaataa hojimaata isaas baase jechuudha. European Union afaan Oromoodhaan gamtaa Awurooppaa warra gamtaa Awurooppaati jechaadha. Maal jedhanii AI kun uumaan kontiroolii jalaa bahuu hin qabu. Sammuu namaatii ol ta'uu hin qabu. Kanaaf maaltu moo barbaachisaa? Sammuu AI deemee caalu. Policies. Maammata wayii. Maammataa AI sana hoogganu baasuun nurra jiraata. Kan jedhu qabatanii research and development jedhama jechaadha. Next AI ilma namaa gargaaree hojii hojjechuu danda'uu qaba malee ilma namaa dudduuba dhaabatee ilma namaa kana manage gochuu hin qabu. Still human controlidhaan deemuu qaba. Plus human AI collaboration ta'uu qaba. Human-centric meansidhaan deemuu qaba maleessa caalee argamuu hin qabu. Fi akkuma kaleessaa namni hojii isaa otoo hojjetu AI'nis hojjechuu danda'uu qaba. Karaa salphaasii kaasa. Warshaan tokko jira jennu. Hojjetaa warshaa nama lama barbaachisa yoo ta'e hojjetaa warshaa sanaaf namni tokko namuma ana namni biraan immoo roobot. Gita hojii wal fakkaataa qabna jechuudha. Wal gargaarree hojjenna. Anumaaf situ I am a robot, you are a human being. You and me collaborate taanee hojii hojjechuu qabna maleessa roobootiin bakka kee kana bu'ee siin hojii ala godhee ofiisaa bakka bu'ee hojii hojjechuu hin qabu kan jedhu ejjennoo qabu industirii 5.0 kana keessatti. Sodaan isaanii immoo maalla? Amma gidduu kana teekinooloojii gurguddaatu ba'aa jira yeroo ammaa kanatti. Keessumaa AI chatbot, AI applications kanneen akka ChatGPT beektaa fayyadamta. Grok kan jedhamu jira, Gemini kan jedhamu jira, Cloud kan jedhamu jira jechuudha. So ani Cloud irratti kan hin arge Cloud AI assistanceedha. You assist jetta waan ati barbaadde si hojjeta jechaadha. Sadarkaa ati amanuu hin dandeenyetti assignmentiin ati gaafatte gaafa sii deebi'u waan ati birrii 200,000 300,000 alatti baaftee hojjechuu iyyuu hin dandeenye hojjechiifachuu iyyuu hin dandeenye yommuu daqiiqaa 10 gidduutti hojjetee si fixu waa'een sodaa ilma namaa kun teekinooloojiidhaan bakka bu'u kuni gara dhugummaan isaa mirkanaa'utti deemaa jechuudha gara boruuf jechuudha. Kanaaf to'annoon ni barbaachisaadha. Tokkoffaan human-centric approachidha jechaadha. Human-centric approach. Lammaffaan sustainability itti fufinsa qabaachuu qaba. Ammuma bahee ammuma dhaamuu hin qabu. Itti fufinsa qabaachuu qaba. Inni sadaffaa resilience jechuun dandamannaa teekinooloojiin tokko gaafa dhufu waan tokko dandamatee darbuu danda'u qaba. Attacking, cyber attack, hacking egaa waan tokko gaafa hojjetamu antiin isaas ni hojjetamu. Misaayiliin gaafa hojjetamu hojiirra oolu antii misaayil kan isa qolatamu hin hojjenne kan godhu jira jechaadha. The same wantoonni gaggaariin addunyaa kanatti gaafa dhufan itti fufinsa qabaachuu qabu. Dandamannaas immoo qabaachuu qabu. Kanaaf industirii 5 kun waan sadiidha jechuudha. Human-centric approach, sustainability and resilience kan jedhamudha jechaadha. Baay'ee gaarii. Mee wanti biraa fakkeenyaaf amma edda akkanatti ilaalle edda teekinooloojii akkanatti ibsine artificial intelligence edda akkasitti ibsine daweessummaa yookaan immoo startup edda akkasitti ibsine haalli biyyatti jiru haalli
addunyaan itti jiru waan inni fakkaatu argine fakkeenyota Ameerikaa Israa'el irratti fakkeenya Ameerikaa kibbaa irratti raawwatame hunda argineerra jechuudha. Gara kanatti ofinne fakkeenyaaf amma dhaloota bara fakkaatu jennee inni kaafne keessaa immoo tarii warri keenya yeroo sana maal raaganii dhaloota bara fakkaatu akka isaan wal bira qabanii ilaalan beekuus baadhullee dhaloonni keenya kun kaleessa dhaloota qabsoo siyaasaa gaggeessu jajjaboo waan irraa baranne waan irraa dhaalle har'a iddoo jirru kanaaf nu ga'eera jira. Har'aoo akka kaleessaa jira. Har'aoo gabaa addunyaan keessa jirtutti dabalamuudhaan siyaasaan hidhachuu qabna moo teekinooloojii hidhachuu qabna? Kan jedhu maal jettaati? Kaariikulamii barnoota gaafa fudhannee ilaallu kaariikulamii barnoota waggaa 100 lakkoofsisee kan jedhamutu jira jechaadha. Achi keessatti Oromoon akka Oromootti gaafa ilaallu Oromoon barateera. Hanqina barnootaa hin qabu Oromoon hin qabu. Kaariikulamii sana keessatti kan hin hammatamnee fi kan hin dhufne yoo jiraate dhimma teekinooloojii kanadha. Wanta ati kaaftee dhimmoonni siyaasaa wal qabatan barnootuma keessatti hammatamanii Oromoon dammaqee baratee bakka qabsaa'uu qabutti qabsaa'ee bakka barachuu qabutti lolee bakka gadi bahee loluu qabutti lolee waan isaaf ta'u hamma argatutti hamma har'aatti waan isaaf argatu hamma argatutti hamma har'a qabutti hamma har'a farkaa qabutti ga'ee jira. Kan ammoo abbootiin keenyaaf waaqoo guutuu yoon sii kaasee gahee mataa isaanii bahatanii darbaniiru. Waan gaarii irraa baranna. As dhufnee immoo obbo Leencoo Lataa yoo fudhanne qabsaawaa gameessa nama siyaasaa nama barate injiinara jalqabaa Itoophiyaati baay'ee Leencoo Lataa. First keemistii Itoophiyaa kanaadha. Isaan irraa wanta nuti baranne waa'ee qabsoo Oromoo, waa'ee siyaasa Oromoo, waa hedduu duukaa buunes duukaa bu'ees Oromoon bakka garagaraaf akkaataa qabsoo isaaf tolutti qabsaa'eera jechaadha. So egaa har'a geenye achirraa kaane har'a iddoo addunyaan jirtu industirii 5 keessa jirra. Qooda sittaa fudhannu fudhachuu baannu bira geenye keessa jirra. So kaleessa immoo kaleessa gaafa sun jedhu waggaa 50 duraa kaasee hanga har'aatti revolushiniin teekinooloojii keessatti Oromoos haa ta'u Afrikaa akkuma Afrikaattu kottaa yaa Oromoo teekinooloojii baranna nuun jedhee hawaasi nu kakaaseeru jiran hin yaadu. Keenyaaf waggaa bara 1960 keessa yoo fudhatte the African Revolution movement of Africa achi keessatti maal ture qabsoon sun Afrikaa bilisoomsuudha biyyoota Afrikaa kolonii jalaa bilisoomsuudha malee Afrikaan gara teekinooloojii seentee akka isheen gara kanaatti baatu miti jechaadha. Sana irraanfanneerra. So kanaaf kaleessa namni koottaa teekinooloojii baradhaa koottaa tiraansfoormii godhaa industirii irraa gara dijitaalitti koottaa nuun jedhu yoo hin jiraanne iyyuu waggoota dhiyoos erga Oromoon masaraa mootummaa galee kaka'umsaa fi ejjennoo guddaadhaan kan inni fakkeenyaaf bulchaa biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmad yoo fudhatte dhimma teekinooloojiitti ejjennoon isaanii baay'ee jabaadha. Dhimma AI kana teekinooloojii kanaan dinagdee deeggaruu, ijaarsa biyyaa deeggaruu, teekinooloojii kanaan siyaasa deeggaruu waa hundumaa teekinooloojiin akka sappoorti gochuu irratti adda dureedhaan hirmaachaa kan jiran irra yoo ilaalte jechaadha. So kanaafiyyuu harki caalaan keessumaa gara dargaggootaatti gaafan si fudhu gama teekinooloojii kana hubachuu irratti hanqina guddaa qabna jedheen hanqina guddaa qabna. Kana riisarchiin yookaan qorannoon hojjetamuu hin danda'a. Dhugumatti hanqina qabna. So
Kanaafiyyuu akka kaleessaatti deemuun immoo karaa kaleessaarra deemuun immoo karaa kaleessaarra deemeen karaa kaleessaarra fiigeen yaada garaa koo iddoo garaa koo nan ga'a jechuun immoo abadan hin danda'amu. Abadan hin danda'amu. Because addunyaa teekinooloojii keessa jirtudha. Yookaan isaaniin achumatti dhaabadhaan weegaa fiigneet isin qaqqabnaa jechuun hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Isa kaleessa isaan bara 17 keessa jalqaban har'a barannee qaqqabuudhaaf akkaan rakkisaadha. Akkaan rakkisaadha jechuudha. Soo furmaanni? Kun egaa ani kophaa koo furmaanni kana jechuu natti ulfaata marga. Kun marii guddaa yookaan immoo riivoluushinii barbaachisa jedheen fudhaan akkuma Afrikaattu. Amma akka Afrikaatti bara 1960 keessa riivoluushinii gurguddaan kan inni ta'aa ture. The same revolution kan uummata Afrikaa uummata Oromoo duwwaa mini bare. Yookaan immoo uummata Itoophiyaa miliyoona 135 duwwaa mini bare. Uummata Afrikaa kanaaf revolutionii tokkotu barbaachisa. Kan addunyaa industiriirraa gara addunyaa dijitaalaatti isa ceesisu riqicha guddaatu yookaan muuvimentii guddaatu barbaachisa jira. Muuvimentii kana gochuuf immoo teekinooloojii kana fayyadamuu hin danda'amu. Miidiyaa irraa qabna jechaadha. Akka Oromootti immoo kanan sii kaasu akka waataatti jalqabbiin nuti kaafne jira. Siifan kaasa isa. Mee itti dhufna fakkeenyaaf amma filannoo miti dirqama jetteetta. Har'a wanti artificial intelligence'n hojjechaa jiru hojii nama 10 hojjetamu nama tokkotti fidaa jira. Addunyaa kanarraa immoo humna nama guddaan kan qabu Afrikaarra. Biyyi keenyas akkasuma adda dureedha. Manatti hin dacha'u namni. Teekinooloojii waa hundumaa hojjeta gaafa ta'e dhaloonni kun maal ta'a boru? Maalitti deema? Afrikaanuu maalitti deemti? Addunyaanuu silaa yaaddoo keessa jiru. Ofii teessee waan biraa hojjisiisuu hin danda'ameera waan ta'e. Caala miidhamnu sodaan inni ati jettu kun caala fiixeen ga'u waan jedhu kaasuuf. Look, amma rakkoo tokko gaafa kaafnu rakkoo the big problem, the bold problem gaafa kaafnu karaa dudduuba isaa the green card ilaala. Carraa yookaan opportunity kan jedhamu jechaadha. Akka ammaa kana taanaani akka ammaa kanatti iddooma jiru taanaani iddooma jiru transforming goonu hin ceenu taanaani we are the number one kan miidhamnu nuyi. Akkuma kan guddaa miidhamu nuyi. Garuu waan addunyaan jechaa jirtu kana digital transformation barbaachisaadha. Digital transform gochuuf immoo hubannoo teekinooloojii ka'uurraa ka'ee hanga wanta addunyaan hojjettu kana hojjechuutti gahuu qabna kan jedhu yoo hojjenne warra fayyadaman ta'an. Look, fakkeenyaaf namni hojjetaa tokko siif haa fudhu. Hojjetaa dhaabbata X jedhamu keessa hojjetu haa fudhu. Roobootiin tokko immoo hojii namichi bakka sanaa hojjetu hojjechuu danda'a jedhu. Hojjetoonni sun nama 10 tokko duwwaa ta'uu hin taane nama 10. Roobootiin tokko immoo dhufee hojii namni 10 sun hojjetu hin qabaati isin bakka naa gadhiisaa. Nan hojjedhaa jechuu danda'a. Nan hojjechiifadhaa jechuu danda'a. Abbaan kaampaanii yookaan abbaan dhaabbataa jechuudha. Roobootiin sunis nan hojjedhee dhufuu danda'a. Jirayyuu. So egaa hojjetoonni warri sun warri lay off yookaan immoo hojii sana gadhiisanii deeman suni tokkoon kaleessa hin qophoofne. Hin qophoofne waan ta'a amma roobootiin balbala isaanii dhaabatuun eeganii jechuudha. Hin qophoofne. Hin dammaqne jechuudha. Kanaafiyyuu dadhabinni kan jiru isaani. Roobootiin kun immoo akkuma siin jedhe human controlidha. Namatu maaltu godha? Control ishee godha. Roobootii kana kan control godhu nama. Kanaafiyyuu roobootii kana control gochuu kan danda'u immoo iskiiliitu barbaachisaa jechuudha. Namichi inni hojii gadhiisee bahaa deemu suni beekumsa yookaan immoo ogummaa ittiin roobootii kana control godhu qabaachuutu sarara jiraata. Yommus upgrade godhee then higher ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu maaltu barbaachisaa? The transformation. Ogummaa kaleessa qabuun itti fufuu hin danda'u erga ta'e maal addunyaan maal dubbachaa jirti? Miidiyaan maal dubbachaa jirti? Jira.
Biyyoonni guddatan bifa kamiin deemaa jiru? Maaliin immoo guddatan? Akkamitti immoo guddatan? Ani immoo akka nama dhuunfaatitti maaltu narraa eegamu? Dammaqinsa guddaatu barbaachisaadha. Ofii guddachuu, biyyas guddisuu. Ofii guddachuun akka Ilma Maaks fa'a. Biyya guddisuun immoo akka warra kaanii jechuudha. So kana hiree yookaan immoo akka Afrikaatti gaafa kaafnu ani akka opportunitytti ilaala. Because for example, personally, I'm doing on myself. Ofirratti hojjechaa jiran amma. So AI talent yookaan immoo namoonni teknooloojii sirriitti baratanii qixa addunyaa kanaa jirtu gahan baay'ina isaaniiti. Namoota miliyoona tokkoo gadi. Use AI talent as Africa yommuu kaafnu baay'ina isaanii. Namoota 800,000 hanga 600,000 Afrikaa biyyoota 56 taatu kana keessatti. Uummata parsantii 17 addunyaa kana share gootu keessaa namni AI talent ta'e yookaan namni teknooloojii kana baratee compete gochaa jiru nama miliyoona tokkoo gadi. Parsantiidha gaafa ilaallu less than 3%. Parsantii 3 gadi. Afrikaan immoo dargaggoota miliyoona 700 ol qabdi. Dargaggoota miliyoona 700 kana keessaa humni guddaan teknooloojii baratee qophaa'ee jiru meeqan sin jedhe? Less than 1 million. Teknooloojiin immoo industirii 5.0 irra ga'ee jira. Kanaaf carraan dargaggoota waan rafee kanaa maal ta'a? Dargaggoonni kun amma hin barannee miti. Xiqqaatee digirii qaba. Amma kana keessaa ta'u digirii kan qabumattee gaafatte more than half. Garuu addunyaan wanta sana lakkaa'an jiru. Digirii lakkaa'an jiru. Maastersii lakkaa'an jiru. PhD lakkaa'an jiru. Beekumsa, ilaalcha, ogummaa. Kana lakkaa'aa jira walitti jechaadha. So carraan jiru gaa startup gara startup itti gaafa dhuftu startup kan jedhamu carraa keessatti argatta jechaadha. Dammaquu wayii. Amma fakkeenyaaf nuti akka waataatti mee isayyuu kaafna. Fakkeenyaaf amma waan nuti haasaa jirru kun yaaddoodha. Ammoo akeektuudha. Egereen dhalootaa akka hin danqabneef. Mee isum keessattuu immoo qoonni Oromoo maali? Akka biyya kanaa keessattis. Qoonni dargaggeeyyii Oromoo maali? Teknooloojii faana deemu. Fakkeenyaaf amma ofumarraan sii ka'anii ogummaa koos ta'uu baatu intarneetii fayyadamuun yookaan feesbuukii yookaan yuutuubii yookaan tiiktookii yookaan waatsaappii yookaan waan ta'e seenanii waa barreessuu waa dubbisuu akka waan waa beekuttan of ilaalaan ofi kiyyarra. Akkamitti madaalli Oromoo biyya kana teknooloojii keessatti akka amma jennu kana artificial intelligence keessattis haa ta'u startup keessattis haa ta'u maal fakkaata? Walumaa gala si duwwaatu hin taane uummatuma Oromoo Afrikaa dabalatee teknooloojii kana itti fayyadamaa jirra malee isaa irraa fayyadamaa jirra kan jedhu Innumtuu gaaffii biraati. Irraa fayyadamuunu. Irraa fayyadamuu fi itti fayyadamu. Itti fayyadamaa jirra. Because Facebook, TikTok, YouTube, any information garaagaraa argachaa jirra waan ta'eef we are using. Tokkosaa yookaan immoo ittumaan wal qeequu we are using it. Kana jechuun we are consumers. Meaning we are the clients. Customerii jechaadha nuti. Malee we are not the owners. Abbaan dhimmichaan nu laallatu. Dhimmummaan isaa nu bira miti. Akkasittaa qabannu jechaadha. Itti aansee gara kanaatti dhufuudhaaf gara irraa fayyadamuuraatti dhufuudhaaf gaheen Oromoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kaka'umsi gurguddaan ni jira. Akka uummataatti immoo qaamni gidduu galee abbaan dhimmaa gidduu galee waan kana uummataaf awweer godhu baay'ee barbaachisaadha. Yeroo moosii kana immoo dammaqinsi uummata Oromoo baay'ee barbaachisaadha jechaadha. So consultancy yookaan immoo giddu galtummaadhaan qaamni akka riqichaa ta'ee uummata kana gara kanaatti ceessus immoo jiraachuu qaba. Keenyaa waataa. Sun immoo ogeessa. Fakkeenyaaf waan mee kan kee maali? Maal fura? Maal harkaa qabda? Maalitti jirti? Baay'ee gaarii.
So nuni dhaabbata teknooloojii akaadaamiidha jechaadha. Waata AI akaadaamii. Akaadaamiin kun barnoota sooftuweerii yookaan barnoota gara addunyaa dijitaalaatti nu ceesisu kana barsiisuu irrattidha kan nuti qabannee jirru jechaadha. Kun nama hundumaa isa barates, isa hin barannes bakka teessuma isaa utuu hin daangessiin ji'oogiraafii, lookeeshinii jechuudha. Ogummaa inni barate utuu hin daangessiin hundumaa nama hundumaa fuunee addunyaa industirii irraa yookaan iddoo amma jiru irraa iddoo addunyaan jirtutti ceesisuudha jechuudha. Kan ammoo maal goone barnoota sooftuweerii barachuu gaafa jennu it's about programming, codingidha. Sooftuweerii hojjechuudha. Gaafa sooftuweerii hojjettu AI wajjin hojjechuu jalqabu jechuudha. Afaan AI dubbatu, afaan teknooloojiin beektu dubbannee ogummaa keenya teknooloojii wajjin deemsisuudha. Teknooloojii barachuu jechuun just only not doing software. Ogummaa makoo kana teknooloojiidhaan deeggaruu jechuudha. Ogummaa koo kana teknooloojiidhaan deeggaruuf, barnoota koo kana teknooloojiidhaan deeggaruuf immoo waan ogummaa sana barachuu, iskilii yookaan ogummaa qabaachuutu narraa eegama jechuudha. So akka waataatti nuti uummata Oromoof maal goone yoo naan jette tokkoffaa koorsiiwwan sooftuweerii kana gara afaan Oromootti jijjiirree afaan dhalootaa isaatiin akka inni baratuuf kan nuti haala mijeessine. Caala akkatti siqu akka hubachuu danda'uuf afaan dhalootaa. Afaan dhalootaan. Namni kamuu afaan dhalootaan teknooloojii akka baratu. Inni lammaffaan koorsii kana barachuudhaa fi kaffaltii qaba. Paying gainidha. Yommuu gara barnoota sooftuweerii kanaatti dhuftee barachuuf kaatu high cost yookaan kaffaltii sana gaafa ilaaltu kaffaltiin sun guddaadha jechuudha. Kanaaf akkaataa dandeettii uummata keenyaa isa hojjetaa, isa barataa, isa xiqqaa, isa guddaa, ka giddu galeessa godhate akkaataa dandeettii isaatti akka inni nu wajjin dhufudha jechuudha. Kan nuti qabannee dhiyaanneerru jechaadha. Itti aansee wherever he is bakka argama isaa utuu hin daangessiin karaa kamiinuu adirees gochuudha jechaadha. Kun ammoo qophaa keenya hin dandeenyu akkuma yeroo baay'ee si faanaa ta'uu qophaa keenya hin dandeenyu. Miidiyaan ni barbaachisa. Deeggarsi mootummaa ni barbaachisa. Hirmaannaan abbootii qabeenyaa illee ni barbaachisa. Yeroo baay'ee abbootii qabeenyaaf dhaamsa dabarsu maalidha? Koottaa investi godhaa teknooloojii irratti. Because teknooloojiin kisaaraa hin qabu. Nama teknooloojii fayyadamee kassaree yookaan qaanee hin agarree dhugaa addunyaa jiru kanarra yoo ilaalte jechaadha. So kanaaf abbootiin qabeenyaa illee qabeenyuma isaanii kana tiraansfoormi gochuu yoo barbaadan they need to invest in tech companies like waata teknooloojii jechaadha. Nu waliin nu faana hojjechuudhaani tokkoffaan uummata keenya ceesisu, lammaffaan immoo bu'aawwan isaan waliin hojjechuu isaaniin argatan hirmaatu jechuudha. Kanaaf hirmaannaa gama hundumaa barbaachisa. Miidiyaa, deeggarsa mootummaa, abbootii qabeenyaa, NGO garaagaraa fi qaamoleen garaagaraa kamiyyuu irratti hirmaatanii wanta kana nu wajjin hojjechuu akka qabanidha. Kanani asumaan dubbadhu Margaa. Waan guddaadha. Teknooloojii malee isa ga'uun hin danda'amne teknooloojiitti makamuun immoo dirqama. Teknooloojiitti makamuun immoo addunyaatti makamuudha jechuudha. Addunyaatti makamuun immoo qaroomuudha, guddachuudha, badhaadhuudha jechuudha. Kanaafis akkasitti naa kaafnu sa'aatiin keenya xumuramee jira. Xumura irratti dhaamsati qabdu maali? Dhaloota kanaaf fakkeenyaaf dhalootni kaleessaa qabsootti guddatee, qabsootti dhalatee, aarsaa guddaa kaffalee har'a ga'e. Dhaloonni har'aa immoo iddoo dhaabate kanaa dhaloota boru addunyaa faana jiraatu, addunyaa kana jijjiiru. Fakkeenyaaf dhugaadhaa kaleessa rakkoo keessatti dukkana keessa taa'anii gamtaa Afrikaatiif loogoo yookaan asxaa bocaniiru, Afrikaadhaaf faaruu barreessaniiru, dhimmoonni garaagaraa darbaniiru. Har'a teenye kan jedhu dhaamsa xumuraan nuuqa. Dhaamsi ani qabu keessumaa uummata Oromoodhaaf uummanni Oromoo teknooloojii barachuuf ittiin hojjechuu qaba. Barachuu fi ittiin hojjechuu qabaadha. Dhaamsa ani qabu jechaadha. Akka kaleessaatti utuu hin taane teknooloojii keessatti qabsoon keenya hundumaayyuu kan inni ta'uu qabu. Erga tiraansfoormi goonee booddee teknooloojii gaafa qabaattu ati baankiis qabda, taankiis qabda. Teknooloojiin waa hundumaaf bu'uura. Lammata irratti carraawwan gurguddaa teknooloojiin qabu amma ijoolleen keenya digiriidhaan eebbifamanii
yerootti hojii hin argatiin jiran ni jiraata jechaadha. Garuu gara teknooloojiitti gaafa dhufnu we have a borderless job opportunity worldwide. Kana jechuun biyya kana keessa teenyee Ameerikaatti, Chaayinaatti, eessatti hojjechuuf balbala nuu banaa jechuudha. We can own our own company. Dhaabbata teknooloojii mataa keenyaa hundeessinee namoota biraafillee carraa hojii uumuu ni dandeenya jechuudha. Kun immoo dinagdee biyya keenyaa, dinagdee Oromoo jabeessaa jechuudha. Kanaafiyyuu waraanni guddaan kan inni ta'uu qabu teknooloojii barachuu fi ittiin hojjechuu irratti yoo xiyyeeffatee fi xiyyeeffachuu kan qabudha jechuudha. Malee kaleessaatti, haala bartee kaleessaatti adeemuu fi karaa sana adeemuun waan baasu natti hin fakkaatu. Kanaafuu uummanni keenya gama teknooloojiitti dhufee xinnaa guddaatu hin jedhin. Maatiin ofiisaas, ijoollee isaas, hojjetoonni ofii isaanii reskill, up skill akka godhan roobootiin bor dhufee bakka isaanii akka fudhannetti upgrade godhanii ofii isaanii guddisanii akka of eeggatan akka qophaa'an dhaamsa nan dabarsa jechuudha. So kanuman jedhani Marga. Guddaa galatoomii Margaa shoo imala gootaatiin har'a waan ilma bara fakkaatu irratti baay'inaan xiyyeeffanne. Akkatu kaaftee dhugumaan ilmi abbaa fakkaatus hin barbaachisa, ilmi bara fakkaatus hin barbaachisa. Caalammoo addunyaa faana bu'uuf har'a ilmi bara fakkaatu fakkaachuun dirqama waan jedhu dhaamsa keenyaadhaati. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Injiinar Isaayyaas Camadaa istiidiyoo keenya dhuftee yaada bal'aa waan filannoo hin qabne dirqama kanarratti waan nu kenniteef guddaa galatoomi. Torban qophii biraatiin walitti deebina. Torban nagaa isinii haa ta'u.